Fayyaa akkam jirtu daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa qabu kun qophii milloo inniti akkuma beekamu qophii milloo inni jala milloo torbanii kan jedhutu jira milloo torbanii keenya kan torba irraa qabanne isiniif dhiyaanneerra ani Geetoo Lamaayyootii ogeessi kaameraa Mooftaa Barraati haga xumuraatti nu waliin tura. Egaa daawwattoota keenya akkuma jalqabarratti dubbachuuf yaalee qophiin keenya qophii biyya keessaa biyya alaa akkasuma wantoota nama barsiisan bashannansiisaniif waan adda addaa kan of keessatti qabate kan torban kana dhumarratti immoo taateewwan torban kana kan of keessatti qabate kan isiniif qabadhee dhiyaadheedha. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin turaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa jalqabarratti kanan godhadhe waa'ee dhimma Kadir Martuuti. Kadir Martuu akkuma beekamu weellisaa akkasumas qabsaa cimaadha. Weelluunsaa weelluu jaalalaa qabsoo kan maatii jechuun kan haadhaaf inni weellise hedduu of keessaa qaba. Hawaasa biratti illee hawaasa Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa kan qabudha. Kana amma immoo weellisaan kun maalirra jira? Weellisaan akkasumas qabsaan Kadir Martuun maalirra jira? Artist Kadir Martuu ka jedhu waliin ilaalla haga xumuraatti nu waliin tura daawwattoota keenya. Tonkoorra mootiin nyaati, tonkoorra mootiin nyaati, yaa isa dhuga baaftu, eessa jirtaree, eessa jirtoo, eessa jirtaree. Jabaa koo dhidhiibii, namgoorsi madaa koo. Navaltan sumale elera kesiko zakol rangalu argate mobareke ati jalifnani enyunan kabare. Artist Kadir Martuu weelluuwwan warraaqsaa fi jaalalaan beekama. Artist Kadir Martuu UK magaalaa Manchesteritti dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa akka jiru miidiyaalee kanneen akka BBC fi OMN'tti himee ture. Gidduu kana dhukkubsachuu artist Kadir Martuu irratti namoonni yaada isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaa jiru. Namoonni hedduun dhibee isaan daran yaadda'uun yoo ibsan kaan ammoo akka amantii isaaniitti waaqa kadhatuuf. Gidduu kana suur-sagalee Kadir Martuu kan garaa nama moogessu maxxanse akkas jedha. Maal goota akkas jaalladhu beekta natti taphatta safaaxaa goota miti garaa sirraa hin cinne beekta. Safaaxaa goota miti jechi jettu miidiyaa hawaasaa kan TikTokii jedhamu irratti namoota hedduun garaa moogessee kaan ni bo'aa kaan ammoo suuraa isaaf kan ofiisaa waliin makee miira namaaf ho'uu gadduu agarsiisuun maxxansaa jira. Maal goota akkas jaalladhu beekteetti taphattaa safaaxaa goota garaa sirraa hin cinne beektaa safaaxaa natti goota. Artist Kadir Martuu hospitaalatti yaalamaa jirurraa miidiyaaf wayita dubbatu eelaa bara dheeraan miidhameen akka yaala argachaa jiru ibse. Dhibeen waggaa 20 oliif obsee qabadhee jirutu jira jechuun yeroo eegalu wayyaaneetu na cabse jechuun ka'umsa dhibeesaa dubbata. Wallahi cinaacha Tigireen na dhooyteetu na dhukkuba ammaan tana edarrafni na dhukkuba akka malee. Hoggaan ammas waanin qaamni kiyya utaaluuf na dhukkuba hoggus natti ka'a. Waanin if wallaaluuf hoggaan maqaa rabbii kaasees fi wallaala ni machaawa hoggaan rasuul kaasees ni machaawa. Waa'ee keessan kanaas hoggaan qaamni kiyyaas na lola bu'aan biratti hin jijjiirama. Akkan ta'u san taa'eetiin akka ajaa'ibeef ilaala ani bari hin beeku. Artist Kadir Martuu weelluuwwan warraaqsaa sabni akka mirga isaaf falmatu kakaasaniin weelluusaa akkasumas kan jaalalaa kan aadaa weellisuun beekama. Uummata Oromoo biratti akka qabsaa gameessaatti ilaalama jaallatamas. Seera qabsoo keessatti cabsuunis ni jira kan jedhu artist Kadir Martuun an saba kiyyaaf hojjedheen cabe. Isaanis waan gaariin hojjedhe kana hinaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaaf kaffaletti akka hin gaabbine dubbate. Yeroo sana kan isaan na cabsan eelaansa ammallee na dhukkuba. Isa kanaaf wallaansa baqaqsanii yaaluu naaf taasisan jedhe Kadir Martuu. Lafeen isaa cabee wallaansa dhabee ture amma yeroo baqaqsanii yaaluun taasifamuuf akka itti hammaate himata Kadir. Lafee cinaacha na cabee ture baqaqsanii yaaluun wallaanameera bakka biraan nagaadha jedhe. Artist Kadir Martuu akka jedhutti erga bara bulchiinsa TPLF duuba qawwee yookaan sadafiidhaan lafee cinaacha isaa cabsanii hanga yoonaa wallaansa sirrii argatee hin beeku.
ani takkaa of yaadadhee hin beeku. Oromoof yaaduu malee ofiif yaadee hin beeku jedha. Waa'ee jiruutiyyaa, waa'ee ilmaanii, waa'ee haadha manaa yaadee hin beeku jedhe. Ammas ani ergan dhibameen of arge, erga qaamni kiyya dhumeen of arge, kanaafuu mana yaalaa deemuun amma dirqama ta'e jedha imimmaaniin ulama. Artist Kadir yeroo ammaa wallaansa baqaqsanii yaaluu lafee cinaachaa isaaf taasifameen milkaa'inaan xumurameera. Eelaa biraa qaama isaarraa qabutu ammallee isa dhukkubaa jira. Eelaa dhukkubbii biraa qomaa kiyyarraa qaba. Kanatu infekshinii hamaa natti ta'ee jira. Isa kanaafis qoricha naaf kennaniiru jedhe dabalee. Akka Artist Kadir Martuu jedhutti qomi isaas kan miidhame reebicha suukkanneessaa bara bulchiinsaa TPLF'n irra ga'een. Artist Kadir wallaansa fayyaa taasifamaa fi kan jiru mootummaa UK akka ta'e ergaa karaa viidiyoo miidiyaa hawaasummaa isaa irratti dabarseen ibsee ture. Waggaa 30 guutuu jireenya waan jedhamu argee hin beeku. Artist Kadir Martuu umurii isaa ijoollummaatti walla eegale. Walleewwan warraaqsaa seenaa fi jaalalaan kan beekamudha. Sababa walleewwan isaan mootummaan miidhaarraan ga'aa akka ture kan himu Artist Kadir sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wayita hirmaachuu eegalu irraa miidhaa hamaadhaan miidhamaa akka ture miidiyaaleef hime. Eelaan amma hospitaala isa galchee sireerraa isa kana ciibse kun waggoota dura Booranaa magaalaa Yaaballootti isa kan mudatedha. Qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisee ergan eebbisiisee booda halkan magaalaa Yaaballootti dameentii Wayyaanee Dokdoqqee ja'an marsanii na caccabsan. Yeroo sana baay'een miidhame. Yeroo sana sababa uummata Booranaan lubbuun koo kan hafe jedhe Kadir. Boorantichi nama tuffatan saree jalatti dhaanan jechuun ba'ee na baraaree lubbuu koo hambifatee jedha. Artist Kadir Martuu ijoollummaa isaarraa eegalee jireenya qormaataan guutame akka dabarse ammallee akkasumatti akka jiru dubbata. Haadha kiyya ijoollummaatti hin dhabe. Abbaan kiyyas qabsoo kana keessatti maraatee dhabame. Waggaa 30 guutuu takkaa jireenya waan jedhame argeeyyuu hin beeku jechuun haala keessa darbee fi ammallee keessa jiru ibsa. Kadir Martuu artistii weelluuwwan kiliippiin hojjetamaniin uummata Oromoo biratti jaallatamudha. Walleewwan warraaqsaanis beekamtii horatedha. Inni garuu beekamtii waan jedhamu kanallee ani quba hin qabu. Ani Oromoo jechuu qofan quba qaba jedha siree irra ciisee jirurraa wayita dubbatu. Kadir Martuu weellisaa nama fudhatamaa guddaa qabudha. Garuu addunyaa hojii malee addunyaa faayidaa argee akka hin beekne dubbata. Ani dalaguu malee waa'ee addunyaa kanarraa quba hin qabu. Takkaa maallaqa Oromoorraa gurradhee hin beeku. Qabsoo Oromoof waama kiyyan itti fixe. Artist Kadir Martuu Harargee ba'aa magaalaa Qobbootti dhalate. Haati isaa ji'a 6 irraa boqotan. Abbaa fi haati isaas loltuu turan. Haati tiyyas bosona qabsoo irratti wareegamte jedhe. Jechuudhaanidha daawwattoota keenya kan inni Kadir Martuu haala keessa ture wantoota miidhaa isarra ga'an hundumaallee kan inni miidiyaalee OMN BBC kanarratti dubbachaa ture akkasumas karaa sooshaal miidiyaa kana dura immoo bakka akka entertainment irratti illee Daawitee Mokonnon waliin turtii taasiseen illee wantoota hedduu dubbateera. Ani waanan buufadhe hin qabu ittan miidhame malee jedhe dhuguma akka jedhamu qabsoo Oromoo keessatti miidhaa malee bu'aan argamee hin beeku firiinsaa dhumarratti kan argamu. Egaa daawwattoota keenya waa'ee Kadir Martuu yoo kana jenne akkuma kana immoo abbaan qabeenyaa Obbo Junayddiin akka isa gargaaran dubbachuu isaaniillee innis dubbateera karaa miidiyaa hawaasaa isaatii. Namootni cina dhaabbatanii hidhatanii dubbistan illee galatooma isiniin jenna. Daawwattoota keenya Artist Kadir Martuu nama qabsoo kanatti coobaa dabaleedha. Hanga danda'u aarsaa ta'eera haga humna isaa oliitti jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf yoo ammallee bira dhaabachuun irra jiraate akka bira dhaabattan isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaa kan jalqabaa waa'ee weellisaa Kadir Martuun jalqabeen jira. Kan itti aanutti ceena daawwattoota keenyaan waliin tura. Kabajamtoota ulfaatoo uummata Oromoo jiraadhaa kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa kan protestaantii hundi dhalli namaa haa jiraatu. Kabajamoo obbo Yaadataa Junaydi waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadhaa. Egaa torban dabarsine kana keessa immoo
dorgommiin ogummaa biyyaalessaa afuraffaan adeemsifameera. Dorgommiin ogummaa biyyaalessaa afuraffaan Inistituutii Teeknikaa fi Ogummaa Federaalaatiin adeemsifameera. Dorgommii ogummaa biyyaalessaa caamsaa 6 bara 2025 haga caamsaa 10 bara 2025tti magaalaa Finfinnee Inistituutii Teeknikii Ogummaa Federaalaatti qopheessummaa Ministeera Hojii fi Ogummaatiin eegalame dorgommii guutuu biyyattii irratti dhufan irratti hirmaataniiru daawwattoota keenya. Namoota dorgommicha irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Raajii Ibsaa magaalaa Dambidolloo irraa warra innis kan inni kalaqe neetworkii kan inni kalaqe Dambidolloo neetworkii kan jedhamudha kan inni kalaqe. Innis sababni ani kana kalaquuf kan na kakaase naaf ta'e rakkoo addaan ciccituu neetworkii magaalittii keessatti jiraachuu fi baay'ee rakkisaa ta'uurraan kan ka'edha jechuudhaan dubbata. Neetworkii haaraa Dambidolloo neetwork jedhamus kalaqee wal dorgommii kana irratti dhiyeeffatee ture. Neetworkiin sun haga kiiloomeetira 1.5 hojjechuu danda'a fageenya haga kana warra jiranii. Neetworkii Dambidolloo kana gara Oromiyaa neetworkiitti guddisuuf illee tattaafachaa yookaan yaalii gochaa akka jiru dubbata abbaan kalaqaa dargaggoon Raajii Ibsaa. Gara fuulduraatti jedha dargaggoon Raajii Ibsaa teekinooloojii isaa biyyattiif humna neetworkii dabalataa akka isheen taatu abdii guutuun qaba jechuudhaan dorgommicha sana booda dubbateera. Raajiin kaayyoon isaa gara fuulduraa abbaa kaampaanii neetworkii guddaa akka ta'uudha kan inni dubbate. Egaa namootni baay'ee rakkina keessa yeroo ta'anitti fala uumu akkuma addunyaatti wantoonni jiranii yeroo rakkoo keessa teessu rakkoo sanaaf fala waan ta'u uumta. Jabaadhuu siin jenna akkasumas illee najjoorraa dargaggeessi diroonii kalaquun beekamu iddoo adda addaa irratti ijoolleen keenya kalaqa adda addaa kan hojjetaa jiran jiru jabaadhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya ammas kan itti aanutti ce'enaa walitti deebina. Walitti deebineera daawwattoota keenya kan itti aantu immoo guyyaan bilisummaa pireesii addunyaa kabajamee darbeera. Guyyaan bilisummaa pireesii waggaa waggaadhaan akka lakkoofsa Awurooppaatti caamsaa 3 torban dabarsine kana keessa jechuudha sadarkaa idil addunyaatti kabajameera. Dhaabbanni barnoota saayinsii fi aadaa biyyoota gamtoomanii yookaan UNESCO akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1991tti bilisummaa pireesii sadarkaa idil addunyaatti beeksisuu akka eegalu fi yaada dhiyeesse. Bara 1993tti ammoo guyyaan bilisummaa pireesii addunyaa yaa'ii waliigala dhaabbata biyyoota gamtoomaniin labsame. 1991 yaada dhiyaate 93 immoo hin labsame. Guyyaan bilisummaa pireesii addunyaa bara kana mata duree dhiibbaa hubannoon namtolchee bilisummaa pireesii fi miidiyaalee irratti qabu jechuun kabajameera. Egaa daawwattoota keenya guyyaa bilisummaa pireesii addunyaa bara kana dhimma kanarratti xiyyeeffachuun Itoophiyaa dabalatee addunyaa guutuutti taateewwan adda addaatiin kabajamee darbeera. Daawwattoota keenya ammas tokko lama jennee sagantaa keenya Kadir Martuu akkasumas kan kalaqaa akkasumas guyyaa bilisummaa pireesii itti jenneerra. Amma kan itti aantu garuma ammas wantoota dinqisiisoo akkasumas barsiisoo ta'anitti isin ceesisna. Ogeettiin seeraa UN hojjettuu mana akka garbaatti qabatte hidhaan itti murtaa'e daawwattoota keenya. Egaan haati seeraa dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessaa hojjettu tokko hojjettuu mana ishee akka garbaatti akka hojjettu dirqisiisuu isheetiin hidhaa waggaa 6 fi ji'a 4 adabamteetti daawwattoota keenya. Liidiyaa Mugaambee kan jedhamtu nama umurii ganna 50 yoo taatu Yuunivarsiitii Oksforditti barnoota seeraa digirii 3ffaa yookaan PhD barachaa jirti. Liidiyaan shamarree lammii Ugaandaa hojii mana keessaa fi daa'ima kunuunsu kaffaltii malee akka hojjechiiftu poolisiidhaan bira ga'ame akka tola hojjechiistu jechuudha. Eebila 24 dabarsine kana keessa gaafa jimaata guyyaa jimaataarra jechuudha bakka United Kingdom Oxford Crown Court jedhamu qabamtee hidhamteetti daawwattoota keenya. Abbaan murtii David Foxton murtii kana murteessan himatamtuun gochaa ishee kanaaf tokkollee akka hin gaabbinee fi sirrumattuu shamarree miidhaan irra ga'e qeequu barbaaddi jedhan. Abbaan murtii kun Liidiyaan ammoo shamarreen Ugaandaa kun hojii mana keessaa akka dalagdu dirqisiistee akka hin beeknee fi inumaayyuu yeroo hundaa jaalala kunuunsaa fi obsaan akka ishee qabattudha kan himte. Egaa kan bira ga'ame yoo akka isheen waa'ee jaalalaa fi kunuunsa gochuu miti tola akka isheen hojjechiistudha iyyuudha kan isheen poolisiin bira ga'e. Kanaaf hidhaan waggaa 6 fi ji'a 4tti murtaa'ee jira daawwattoota keenya. Kanaaf namootni humna namaatti taphachuu barbaadan kanarraa akka of qusataniif barumsa ta'a jedhameeti kun kan godhame. Ammas daawwattoota keenyaan waliin tura. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira qophiin qabadhee dhiyaadhe kan itti aanutti ceenaan mallee.
Ga'eessi Ameerikaa tokko waggaa 27 keessatti guyyaa tokko illee hojiirraa hafee kan hin beekne ijoo dubbii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa ta'eera daawwattoota keenya. Ga'eessi Ameerikaa Kevin Ford waggaa 27 hojiirra kan ture yoo ta'u guyyaa tokko illee otoo hin hafiin hojjechuusaan waan ajaa'ibaa ta'eera. Ga'eessi ganna 54 Kevin Ford walakkaa jireenya isaa hojii Burger King fi nyaata biroo dhiyeessuudha kan inni beekamu. Ford waggaa 27 hojii kanarra kan ture yoo ta'u boqonnaafis ta'e dhukkubaan guyyaa hojii irraa hafee akka hin beekne odeeffannoon US Today irraa argame ni ibsa daawwattoota keenya. Waggoota kana hundaa keessatti Kevin Ford dhukkubni cimaan isa mudatee hin beeku. Garuu yoo dhukkubni itti dhaga'amullee hojii isaarra turuu filata. Yoo dhukkubni itti dhaga'amullee hojii kanarra turuu akka filatudha kan dhaga'ame. Namni waan facaasee hammata akkuma jedhamu waajjirri kunii fi waayillanni isaa hojii cimaa hojjetaa cimaa Kevin Ford hojjetu ilaaluun humnaa fi kutannoo hojii isaa keessatti qabaachuu hubachuun beekamtii kennuu fi murteessaniiru. Egaa beekamtii argata jechuudha. Umurii waggaa 54 ta'e kana keessatti waggaa 27 immoo hojiirraa namne walakkaa umurii isaati jechuudha. 54 yeroo lamaaf hiramu 27 kanaaf umurii isaa waggaa walakkaa umurii isaati hojiirratti dabarse boqonnaa malee dhukkubsatee illee hojiirraa hafuu akka hin jaallannedha kan dhaga'ame daawwattoota keenya. Egaa ituma jennuu ituma simbiraan geenyuu gara xumuraatti finnee jirra. Wanti torban kana keessa ajaa'ibsiisaan dhaga'ame Tiraamp fiilmiiwwan kan US hin taane qaraxa dhibbeentaa 100 irra kaa'uuf akka jirantu dhaga'ame. Pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp gama daldala wayita biyyoota addunyaa hedduu waliin wal dhibdee keessa galanii jiranitti fiilmiiwwan biyyoota alaa ta'an irratti qaraxa 100% labsaniiru. Tiraamp fiilmiin Ameerikaa du'aa waan jiruuf dameen daldalaa tarkaanfii kana akka fudhatuuf ajajan. Yaalii biyyoonni adda addaa Ameerikaa keessatti gama fiilmiin olaantummaa argachuuf taasisan yaaddoo biyyaalessaati jechuun ibsan Tiraamp. Kun ergaa guddaa qaba. Kana fayyadamuun olola gama kanaan oofamaa jiru irratti kun dabalata ta'a jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth jedhamu irratti maxxansan. Fiilmii Ameerikaa qofa feena ammas jedhan. Qaraxi Tiraamp labsan kun fiilmiiwwan akkamii yookiin kubbaaniyyaawwan fiilmii oomishan isa kam akka ilaallatu bal'inaan hin kaa'amne yookaan hin ibsamne. Fiilmiiwwan Ameerikaa kan Ameerikaa alatti hojjetaman yookiin kanneen biroo ta'uu hin eeramne kunillee dubbatamne. Fiilmiin hedduun dhiyoo kana US keessatti beekaman kanneen istiidiyoo US keessatti hojjetaman Ameerikaan alatti waraabaman kubbaaniyyaawwan fiilmiiwwan bebbeekamoo addunyaa tamsaasuun beekaman kanneen akka Netflix irratti qaraxi kun labsamuun isaa wanti ifaa ta'e hin jiru. Tiraamp guyyaa biraa immoo yaada isaanii jijjiiruuf yaaluun isaanii waan oole miti. Sababni isaa immoo dubbii daballii kana irratti warra fiilmii oomishanii fi hojjettoota waliin teenyee yookaan warra abbaa qabeenyaa ta'an waliin teenyee ni mari'anna jechuudhaan dubbataniiru torban dabarsine kana keessa daawwattoota keenya. The United States, and we should have a tariff on movies that come in. Egaa dhumarratti akkuma isiniin jedhee torban taateewwan torban kanaati kanan isin biraan ga'u ogeeyyii fayyaa guutuu Itoophiyaa keessatti argaman daballii miindaa fi faayidaa fooyya'aa akka hojiirra ooluuf sochiiwwan hojii dhaabuun dura geggeeffaman eegaluu isaanii hordofee mootummaan gaaffilee ogeeyyii fayyaaf hatattamaan deebii akka argatu waldaa ogeessota fayyaa Itoophiyaa gaafate. Sochiin ogeeyyii fayyaa kun haala biyyaa fi hawaasa hin miineen geggeeffamuu akka qabus cimsee hubachiisee jira. Mootummaan USA Ameerikaan godaantota seeraan alaa fedhii isaaniitiin biyyattii gadhiisanii $1,000 akka kennuu fi baasii imala isaanii akka danda'u beekseera. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp dhimma kana gaazexeessitootaaf wayita ibsan godaantonni seeraan alaa filannoowwan isaaniif dhiyaatan yoo fudhatan gaafa tokko karaa seera qabeessa gara USA yookaan Ameerikaatti deebi'uu danda'u jedhaniiru. Raashiyaa fi Yuukireen booji'amtoota waraanaa 400 ol wal jijjiiruu isaanii ministeerri ittisa Raashiyaa beekseera. Jaarsummaa Imireetota Arabaa Gamtoomaniitiin hidhamtoonni Raashiyaa 205 qorannoo xiinsammuu fi fayyaa erga godhamee fi booda karaa Beelaarusiin gara Raashiyaatti deebifamaniiru. Pirezidaantiin Wiiliyaam Ruuttoo dhimma qaala'insa jireenyaa ilaalchisuudhaan dilbata darbe jiraattotaaf osoo haasawaa taasisanii hirmaattota keessaa kophee itti darbamuun viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa irra qoodamaa ture. Kana jechuun amma akka biyyoota akkuma addunyaatti namni bulchaa yookaan
bulchaatti kophee yookaan pirezidaantiitti kophee darbatu tuffii guddaa akka ta'edha. Itoophiyaa keessatti illee ta'ee beeka, biyyoota adda addaa keessatti ta'ee beeka wanti kun. Kophee darbachuun tuffii isa dhumaa akka ta'edha. Tuffii isa dhumaa fi isa guddaa akka ta'edha kan ibsamu daawwattoota keenya. Kanarraaf qabanne kanumaan goolabnee jirra. Ani Geetoo Alamaayoon ture. Egaa daawwattoota keenya torban immoo wantoota babbareedoo ta'an isin barsiisu isin bashannansiisu jennu qabannee isiniif dhiyaanna. Haga torbanitti torban nagaa keessa jiraadha.